Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ilmaan Oromoo qaalii fi jaalatamoo nageenya kiyyeettoo jirtan maratti isin haa ga'u jechaa oduu gaddaatiin qabam. Artistii gameessaa fi hangafa kan ta'e kabajamoo artist Nuhoo Goobanaa du'aan addunyaarraa boqochuun isaa ifoome. Artist Nuhoo Goobanaa dhibee narvii isa mudateen yeroo dheeraadhaaf eegargar dhukkubsachaa tureen booda halkan ammaa sa'aatii 6 amajjii 10 bara 2014tti magaalaa Adaamaa hospitaalatti du'aan addunyaa kanarraa boqoteeti jira. Yeroo ammaan tanaa reeffi Nuhoo Goobanaa hospitaalarraa fuudhamee gara manaa deemaati jira. Kabajamoo artistii Nuhoo Goobanaa sirba siyaasaatii fi hawaasummaatiin akkasumas gidiraa dhiibbaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti oofu bifa sirbaatiin addunyatti mul'isuu keessatti nama gahee guddaa taphatee jiru. Artist Nuhoo Goobanaa jireenya baqattummaa waggaa 35 ol biyyaan baataa'e keessatti daddabee fi fadhee osoo hin jedhin dhiibbaa gabrummaa mootummaan biyyattii uummata isaa irratti oofu nama bifa sirbaatiin addunyatti mul'isaa turee jiru. Ajjee kabajamtoota ilmaan Oromoo jaalatamoo, kabajamtoota artistoota Oromoo hunda keessanuu iddoo jirtan maran Rabbiin jajjabina isin haa kennu. Artist Nuhoo Goobanaa Rabbiin jannata haa kennuuf. Rabbiin biyyoo irraa salphisu jennaan. Isi wanti harmeen